nagaan isinii atu kun torbanitti al tokko dubbata ganamaa sa'aatii 9tti kan tamsa'u tajaajila wangeelaa Jesus jedhesiama najalari debetta tintakuma egisi argade nagamba egala kanam si wage padai gargara kiya sinjada kanam si wage padai gargara kiya sinjada apodan sakiya jalan ketibiya apodan sakiya sodan sakiya sodan sakiya jalan ketibiya sodan sakiya yo anjik nabate asinagete cera fokogiya chufalete kamarate bade wardigar galai e pamate bobake jala jirusan argade ya amala se badade ya jirusan argade ya amala se badade ya ya amma ya kana ya amma ya ya amma ya kana amma ya Sagarte dabartu ansi arge Kurte wadanta kamidame ejjite bira Ragasi ba'anami aga kasi tabate Adosi male namagame sila dedame Isi waka takkamna sa kan dubbanne si dubbisa sila warri dedame Makake nama makake Isi waka takkamna sa kan dubbanne si dubbisa sila warri dedame Makake nama makake Dhugumaan nu si argine galataan afaan bananne Yeso 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 qalbi kisi jalatera boku bakiya natante warana tate badasakiya qalbi kisi jalatera boku bakiya natante warana tate badasakiya akkam jirtu daawwattoota keenya har'as akkuma torbee darbee sagalee waaqayyoo qabannee dhiyaanneerra kanaaf walii wajjin sagalee waaqayyoo dubbifannee waaqayyoon kadhanna barumsa dhaabbataa itti fufuudhaaf yeroo baay'ee nu barbaachisa sunis hamma namoonni sonaan heddummatanii sagantaa kana baranii hirmaatanitti barumsa dhaabbataa keessa hin seennu ammasitti garuu sagalee waaqayyoo gabaabaatti dubbifataa haala yeroo duukaa sagalee waaqayyootiin ilaalaa jireenya keenya dubbii waaqayyootiin jajjabeessaa deemna sagalee waaqayyoo isa jireenya keenya ittiin qajeelfannu isa egeree keenya ittiin ilaallu isa dhaloota dhufu ittiin ilaallu sagalee waaqayyoo in dubbifanna macaafa seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irraa sagalee jiru nan dubbisaa akkana jedha erga gadi isaan baasaniis inni tokko lafa lubbuu kee olfattutti baqadhu of booda hin millatin naannoo kana keessas iddoo tokkollee hin dhaabatin ati akka hin balleeffamnetti gara rogge tullootaatti ol baqadhu jedheenii jedha sagalee kanarra dhaabbadhee mata dureen sagalee kanaaf kennee ittiin har'aa waaqayyoon waaqeffannu iddoo lubbuu kee olfattutti ol ba'i
ol ba'i iddoo lubbuu kee olfattutti baqadhu ol ba'i gaara lubbuu kee olfattutti ol ba'i sagalee waaqayyoo jedhu kana waliin dubbifanna mee waaqayyoon kadhanna hundumaa kan dandeessu yaa gooftaa alfaadhaaf omeegaa waaqayyo gooftaa isa jalqabaaf isa dhumaati ati barri jireenya kee daariidhaaf daangaa kan hin qabne baroota keessatti mucaa namaatiif da'oo iddoo aara galfii kan taate iddoo boqonnaa warra si amanatan ati waaqayyo gooftaa macaa balaaf rakkina hundumaa keessaa kan baraartu rakkinaaf gidiraa mucaa namaatti kan hin gammanne warra kufan qabdee kan kaaftu abdii warra dhabootaa yaa gooftaa humna warra humna hin qabneeti ati maqaa Kiristoos Yesuusiin amma sin kadhadhaa sagalee kee kanaan haala nuyi keessa jirru keessaa butii nu baasi dadhabbii nuyi keessa jirru hamilee cabiinsa nuyi keessa jirru yaa waaqayyo gooftaa irraan gadee hamaa kufaati hamaa nuyi keessa jirru keessaa qabii ol lukaasi mucaa namaa ol kaasuun amala keeti dadhaboota ol kaasuun hojii keeti yaa gooftaa warra si waammatan finawwaattaa ati yaa waaqayyo warra kufan ol kaaftaa dadhaboota yaadatta baroota keessatti ani sin kadhadhaa amma sagalee kee kanaan ol lukaasi kufaatii keessa jirru keessaa miidhama keessa jirru keessaa yaa waaqayyo jireenyi keenya sagalee kee kanaan ol kaafamu nu utubii sagalee keetiin utubaa nuu ta'i abdii nuu ta'i humna nuu ta'i jireenya keenya hundumaa caalaa kan beeku si'idha nu caalaa waa'ee keenya kan beeku si'idha yaa gooftaa amma sin kadhadha dubbii kee kanaan nu jajjabeessi Kiristoos Yesuus gooftaa isa ittiin nu jaallatteen ameen sagalee waaqayyoo iddoo lubbuu kee olfattutti ol ba'i gaarota irratti ol ba'i kan jedhu egaa akkuma nama dubbise macaafa seerri uumamaa boqonnaan 19 lakkoofsi 17 waa'ee looxiif dubbatame waa'ee looxiif akkana jedhamee caafame mandara badaa jirtu biyya badaa jiru saba badaa jiru keessaa waaqayyo yeroo inni looxiin baraaru argina in baraare nama kana namni kun nama waaqayyoon amanatu nama qajeelaa nama hojii gaarii hojjetu nama waaqayyoof amanamee jiraatu ture kanaaf waaqayyoo mandara sanaa keessatti mandara sanaa wajjin saba sanaa wajjin biyya sana keessatti looxiin balleessuun fedha waaqayyoon ture waaqayyo looxiin baraaruudhaaf ergamoota isaa gara biyya sanaatti erge waaqayyo mandara badaa jirtu keessaa isa baraaruudhaaf biyya badaa jiru keessaa isa baraaruudhaaf dhaloota mancaa jiru keessaa isa baraaruudhaaf waaqayyo ergamaa biyya sanatti erge isaanis dhaqanii harka qabanii looxiin biyya sana keessaa baasan jedha sagalee waaqayyo baasanii mandara duubatti geessanii akkanattiin jedhan lafa lubbuu kee olfattutti kunnoo roggee tullootaatti baqadhuttiin jedhan lafa lubbuu kee olfattutti lafa ati ooluu dandeessu atis maatiin kees ijoollonni kees intaloonni kees iddoo itti ooluu danda'an roggee tullootaatti ol baqadhu ittiin jedhan innis iddoo sanatti hin godaane jedha waaqayyo baroota keessatti dha'icha hamaadhaan biyya badaa jirtu wajjin ijoollee isaa hin balleessu waaqayyo saba badaa jirtu wajjin saba isaa hin balleessu waaqayyo waldaa isaa hin balleessu waaqayyo warra isa amanatan in oolcha waaqayyo baroota keessatti warra isatti kooluu galan in oolcha waaqayyo warra isa kadhatan warra maqaa isaa waammatan warra fuula isaatti kufan in oolcha waaqayyo in oolche looxiin har'as yaa obboleessa ko yaa obboleettii ko waaqayyo si oolcha biyya badaa jiru keessatti hin baddu ati waaqayyo si oolcha mandara baduu wajjin hin baddu ati addunyaan kun yoo dhidhimte yoo badde waaqayyo garuu ijoollee isaa hin oolcha waaqayyo garuu waldaa isaa hin oolcha waaqayyo garuu warra isa amanatan warra isa waammatan in oolcha waaqayyo egaa looxiin in oolche dhaloota in oolfate waaqayyo dhaloota ittiin deebi'ee mootummaa isaa gadi dhaabu dhaloota ittiin deebisee qajeelummaa lafarra dhaabu dhaloota ittiin waaqayyo waan gaarii hojjetu baroota keessatti in oolfata dhaloota badaa jiran gidduudha biyya badaa jirtu keessaa waaqayyo garuu warra isaaf amanaman qajeelota in oolfata waaqayyo egaa sagalee waaqayyo irraa kan nuyi har'a arginu hin oolcha waaqayyo jedha iddoo lubbuu kee olfattutti immoo baqadhuttiin jedhan waaqayyo nama in oolcha namnis of oolcha
waaqayyo nama hin baraara namnis abboommii waaqayyo wajjin yeroo adeemu sagalee waaqayyo dhaga'ee gaafa adeemu dubbii waaqayyo dhaga'ee gaafa adeemu innis daandii ittiin of oolchurra adeemaa jiraachuu isaa argina. Egaa sagaleen waaqayyo lubbuu kee oolfadhu jireenya kee oolfadhu dhaloota kee oolfadhu maatii kee oolfadhu ijoollee kee oolfadhu dhaloota isa booda jiran akka inni oolfatuuf waamicha godhe waaqayyo akka inni maatii isaa oolfatuuf waame waaqayyo akka inni jireenya isaa oolfatuuf waame waaqayyo. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 19 lakkoofsa 3 irratti lubbuu isaa oolfachuudhaaf Eliyaas ka'ee hin baqatee jedha. Lubbuu isaa oolfachuudhaaf ka'ee hin baqate ija Izaabel duraa miliqe haafaa jalaa miliqe warra isa ajjeesuuf lubbuu isaa adamsan jalaa miliqe warra jireenya isaa dhabamsiisuuf adeeman jalaa hin miliqe daandii isaan adeeman irra hin deemne karaa isaan barbaadan irra hin deemne jalaa miliqe jedha. Isaan mandaraa mootonni mandaraa raajonni jiraatan keessa isa barbaadu Eliyaas garuu mandara Iyyeesotaa keessa adeemaa tureedha. Eliyaas garuu gaara keessa adeemaa ture. Eliyaas garuu iddoo iji isaanii arguu hin dandeenye jalaa miliqee achi keessa adeemaa ture. Kana hundumaa kan inni godhuuf lubbuu isaa oolfachuuf. Macaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 48 lakkoofsa 6 irratti sagaleen waaqayyo akkana jedha lubbuu keessan oolfadhaa. Lubbuu keessan oolfadhaa of baraaraa of oolchaa jedha sagalee waaqayyo gooftaa. Waaqayyo baroota keessatti akkani lubbuu keenya oolfannu akkani jireenya keenya oolfannu akkani obboloota keenya oolfannu akkani dhaloota oolfannu akkani mana abbaa keenya oolfannu fedha waaqayyooti. Akkani saba keenya oolfannu akkani waldaa keenya oolchinu akkani lubbuu keenya baraarruuf waaqayyo hin barbaada. Macaafa moototaa boqonnaa 19 lakkoofsa 9 amman dubbise irratti Eliyaas iddoo inni itti baqate tulluu Siinaatti baqatee jedha. Lubbuu isaa oolfachuudhaaf tulluu Siinaatti baqatee tulluun Siinaa tulluu irratti waaqayyo abboommii isaa Museetti kennedha. Tulluun Siinaa iddoo itti waaqayyo saba isaa wajjin haasa'uudha. Tulluun Siinaa tulluu itti waaqayyo ulfina isaa mul'isedha. Tulluun Siinaa lafa itti waaqayyo ijoollee isaa wajjin kakuu gale lafa inni itti waaqayyo abboommii dhaabe lafa itti waaqayyo argamuudha. Iddoo sanatti ol ba'ee Eliyaas jedha. Tulluutti ol ba'ee tulluu Siinaatti ol ba'ee lubbuu isaa oolfachuudhaaf. Baroota keessatti waaqayyo ijoollee isaa waameera akka isaan lubbuu isaanii oolfataniif akka isaan of baraaraniif waaqayyo mirga isaanii kenneera. Isaanis oolfataniiru lubbuu isaanii oolfataniiru saba isaanii oolfataniiru dhaloota isaan booda jiru. Akkasuma macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 30 irratti sagalee tokko argina. Daawit gaaf tokko jedha bo'aa kophee miillatti baafatee mataa isaatti haguuggatee gaara ejersaatti ol ba'ee jedha. Gaara ejersaatti ol ba'ee Daawit of oolchuudhaaf lubbuu isaa oolfachuudhaaf ol ba'ee jedha. Yeroo kanatti Daawit ilma isaa Abshaloomiin baqata. Ilmi isaa Abshaloom isarratti ka'ee mootummaa isaa fonqolchee erga mootummaa isaa fonqolchee booda isa ajjeesuuf isa barbaadaa ture. Namoonni Daawit wajjin hojjechaa turan Ayitoofel faa mootummaa Daawit keessa Daawit wajjin hojjechaa warri turan Daawitin gananiiru. Kanaaf Daawitin ajjeesuudhaaf barbaadu lafa waraanni isaa jiru barbaadu lafa qabeenyi isaa jiru barbaadu lafa inni itti dhokatee jiru barbaadaa turan. Kanaaf Daawit maal godhe jedha bo'aa kophee miillatti baafatee mataa isaatti haguuggatee gaara ejersaatti ol ba'ee jedha. Ija Abshaloom jalaa miliqee ija Ayitoofel faa jalaa miliqee hin baqateedha. Lubbuu isaa oolfatee mataatti haguuggachuun Daawit gadduu isaa agarsiisa. Gaddee garuu du'atti harka hin kennanne gaddee garuu badiisatti harka hin kennanne naa dhumeeroo mootummaan koo fonqolfameera badiisan natti dhufe jedhee du'atti harka kennatee hin ta'in gaara ejersaatti immoo ol ba'ee jedha. Kophee miillatti baafachuunsaa guungummii isaa argina gaddasaa
boo'ichasaa hammam akka miidhame, hammam akka madaa'e, hammam akka keessisaa isa dhukkubsa'e agarsiisuudhaaf kophee miillatti baafate. Garuu jedha waan dubbii ijoon addanarra jiru gaara ejersaatti ol ba'ee jedha of oolchuudhaaf. Macaafa qulqulluu keessa gaarri ejersaa kakuu haaraa keessatti gaara Yesuus Kiristoos irra ba'ee Waaqayyoon kadhatu iddoo Yesuus Kiristoos itti bartoota isaa wajjin haasa'u ture. Iddoo kadhannaati, iddoo wal argee Waaqayyo wajjiniiti, iddoo itti Waaqayyo wajjin haasa'an. Akkuma gaarri Siinaa iddoo ulfinni Waaqayyo jiru, iddoo abboommi Waaqayyo jiru, lafa Waaqayyo itti saba isaatti mul'ateetti ol ba'e Eliyaas, iddoo kutaa kanarrattis lafa Daawititti ol ba'etti Yesuus Kiristoos gaara kanarratti ol ba'eera. Gaarri itti namoonni Waaqayyo ol ba'an sun lafa itti Waaqayyo wajjin wal arganidha. Lafa itti araara Waaqayyo kadhatan, lafa itti mul'ata Waaqayyo harkaa fudhatan, lafa itti Waaqayyo wajjin mari'atan, lafa itti yaadi Waaqayyo itti isaaniif hubatamedha. Egaa baroota keessatti namoonni lafa onaatti baqachuu duwwaa miti. Lafa yaadi Waaqayyo jirutti baqatu. Lafa itti Waaqayyo wajjin wal arganii haasa'anitti baqatan. Yesuus Kiristoos addatti jedha. Gaara kanatti ol ba'ee bartoota isaa wajjin hin kadhata ture. Achirrattis sagalee Waaqayyo isaanitti hin dubbata ture jedha. Har'as lafa itti Waaqayyo wajjin wal argitutti ol ba'e. Lafa itti Waaqayyo wajjin haasoftu, lafa itti yaada Waaqayyo hubattu, lafa itti lubbuu kee oolfattutti ol ba'e yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo. Ol ba'a fuula Waaqayyo duratti. Biyya badaa jiru keessa fuula Waaqayyo duratti ol ba'a. Dhaloota mancaa jiru keessa fuula Waaqayyo duratti ol ba'a. Wantoota babbadaa jiru keessa gara yaadi Waaqayyo jirutti achi ba'a. Gara ulfinni Waaqayyo jirutti achi ba'a. Gara harki Waaqayyo jirutti achi ba'a. Waaqayyo achitti hin argamu. Baroota keessatti egaa Waaqayyo warra isa barbaadataniif fuula isaa isa qajeelummaa hin agarsiisa. Daandii qajeelummaarras isaan hin geggeessa Waaqayyo. Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 16 irratti yeroo wanti hamaan iddoo qulqullaa'aa qabatu Yihuudoonni immoo gaaratti baqatan jedha Yesuus Kiristoos. Yeroo wanti hamaan lafarra guutu, yeroo jallinni iddoo qulqullaa'aa qabatu, yeroo sobni iddoo qabatu, yeroo wanti hamaan, wanti jal'aan iddoo qabatu gaaratti ol ba'a. Gaaratti ol ba'uun waa baay'ee agarsiisa. Mallattoo ol ka'uuti. Mallattoo injifannooti gaaratti ol ba'uun. Gaaratti ol ba'uun kufaatii keessaa ka'uudha. Hamilee cabiisa keessaa ka'uudha. Kufaatii hamilee keessaa ka'uudha. Mul'ataan ka'uudha. Hafuuraan ka'uudha. Jireenyaan ka'uudha. Yaadaan ka'uudha. Qalbiidhaan ka'uudha. Furmaata barbaaduudhaan ka'uudha. Dachaan irraan gadeen akkuma ni beennu lafa abdii kutannaati. Lafa harka kennuuti. Adeemsa abdii kutannaa, adeemsa harka kennachuu, adeemsa kanaan bodanaa dhumeera jechuuti. Gaaratti ol ba'uun injifannoo agarsiisa. Furmaata barbaaduu agarsiisa. Mul'ata barbaaduu agarsiisa. Waaqayyoon barbaaddachuu agarsiisa. Jireenya hafuuraa keessatti ol ka'iinsa agarsiisa. Hamilee agarsiisa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti yommuu isa ilaalu, Gooftaan Yesuus Kiristoos yoo qaamni isaa madaa'u, yoo cinaachi isaa bitaan mirgaa madaa'u, yeroo barruu isaa bitaan mirgaa keessaa dhiigni lola'u fannoo irra taa'e, garuu hamileen isaa fayyaadha. Garuu onneen isaa fayyaadha. Garuu hafuurri isaa fayyaadha. Yesuus Kiristoos dhiiga isaa dhangala'aa jira malee hafuurri isaa immoo fayyaadha. Yesuus Kiristoosiin qaama isaatu madaa'aa jira malee keessi isaa immoo fayyaa ture. Onneen isaa immoo fayyaa ture. Hafuurri isaa fayyaa ture. Wantoota biyya lafaa liqinfamee abdiin kutanne ture. Jecha namoonni sun isaan jedhanii liqinfamee innis isaan duukaa bu'ee hamilee cabee of du'atti of hin kennine ture.
achirra taa'ee waan gochaa jiran hin beekan jarri kun yaa abbaa koo isaaniif dhiisii. Isaan gadoo irratti qabatanii gumaa irratti qabatanii isaan du'atti isa kennaniiru. Du'a qofa immoo miti. Du'a isa boodas kan seenaa isaa ittiin badu, kan maqaan isaa ittiin badu, seenaa gurraacha hojiin hin hojjetiin hundumaa irra kaa'aniiru, itti geessaniiru. Inni garuu achirra taa'ee waan gochaa jiran hin beekan jarri kun. Waan itti jiran hin beekanii isaaniif dhiisii jedha. Kanarraa wanti ni arginu Yesus Kristos hammayyuu hamilee guutuu, Yesus Kristos ammayyuu keessi isaa fayyaa nagaa guutuu, boqonnaa guddaa qabaachuu isaa argina kutaa kanarratti. Kanaaf yeroo badiisi dhufu, yeroo wanti nagaa namaa booressu dhufu, yeroo wanti keessa namaa nagaa dhowwatu dhufu, keessa keessan eeggadhaa, hafuura keessan eeggadhaa, laphee keessan eeggadhaa, jireenya keessan eeggadhaa, hafuura keessan eeggadhaa. Yeroo tokko tokko wantoonni nama bambansiisan, namoonni dheekkamsiisan, wantoonni du'atti nama kennan, wantoonni abdii kutannaatti nama kennan jireenya keenyatti dhufuu danda'u. Dukkanni akkasii nutti dhufuu danda'a. Yaa obboloota ko keessa keessan eeggadhaa. Bor har'a miti. Waaqayyo guyyaa borii keessatti akeeka haaraa qaba. Waaqayyo guyyaa borii keessatti karoora haaraa qaba. Waaqayyo haleluuyaa. Waaqayyo karaa haaraa sii qaba. Adeemsa haaraa sii qaba Waaqayyo. Dukkana guyyaa har'aa laaltee abdiin kutatin. Rakkina har'a naannoo kee marsee jiru laaltee abdiin kutatin. Ari'atama har'a naannoo kee marsee jiru laaltee abdiin kutatin. Roorroo har'a naannoo kee marsee jiru laaltee abdiin kutatin. Bor guyyaa biraadha. Yaadi Waaqayyo jira ol ba'i fuula Waaqayyo duratti. Yaada Waaqayyo duratti ol ba'i. Lubbuu kee ol fadhu du'atti of hin kennin. Anaaf kanaan booda jireenyi gatii hin qabu. Kanaan booda naa dhumateera. Kanaan booda jiraachumti kooyyuu hiikan qabu. Namoonni jetta yoo jiraattan bor guyyaa biraadha. Guyyaa borii keessatti Waaqayyo furmaata sii qaba. Kanaaf gara yaada Waaqayyotti ol ba'i. Lubbuu kee ol fadhu. Isa har'a jireenya kee marsee kana keessaa achi darbarsi ilaali. Achi siqi ilaali. Dukkana kana garas ifi jira. Qorumsa kana garas ifi jira. Ari'atama kana garas ifi jira. Dukkana kana garas yaadi Waaqayyo jira. Du'a amma si marsee jiru kana garas jireenyi jira. Siin jedha Waaqayyo har'a jireenyi jira. Du'a kana garas jireenyi jira. Warra har'a billaa ittiin si balleessan, meeshaa ittiin si balleessan baatanii si marsan kana garas eebbi guddaan tokko jira. Gaarri iddoo boqonnaati. Gaarri iddoo itti lubbuu ofii oolfatanidha. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti iddoon keessa dhokachuuf of oolchan jira jedha sagalee Waaqayyo. Bakki itti ol baatu lafa itti lubbuu kee oolfattu qabaadhu guyyaa rakkinaaf jedha. Nama guyyaa rakkinaa itti baqattu qabaadhu. Nama itti ooltu guyyaa rakkinaa itti baqattee ooltu. Fira guyyaa rakkinaa qabaadhu. Hiriyaa guyyaa rakkinaa. Hiriyaan gaafa qabaatanii hedduudha. Hiriyaan gaafa gammachuu ofii baay'eedha. Hiriyaan gaafa nagaa ofii baay'eedha. Garuu guyyaa rakkinaa hiriyaa guyyaa rakkinaatu baay'ee rakkisaadha. Hiriyaa guyyaa ari'atamaa, hiriyaa gaafa dukkanaa, hiriyaa gaafa beelaa, hiriyaa gaafa dhukkubaa, hiriyaa gaafa ari'atamaa, hiriyaa gaafa qofummaa argachuudhaaf yeroo gaarii qabdutti nama akkasii qabaadhu jedha sagalee Waaqayyo. Guyyaa rakkinaaf ol kaachuu, guyyaa badiisaaf hiriyaa keessa kaadhu, guyyaa ati hin jaallanne guyyoonni hamoon dhufuu danda'u. Guyyoota akkasiitiif nama qopheeffachuun sirra jira. Guyyoota akkasiitiif nama ol ka'achuun sirra jira. Dhaloota guyyoota badiisaa sanaaf ka'achuu sirra jira. Loot ijoollee isaa maatii isaa in oolche fudhatee ba'ee jedha. Lammi harka si qabu guyyoota ati hin jaallanneef qabaadhu. Hiriyaa harka si qabu nama si jajjabeessu guyyaa gadda keetiif qabaadhu. Guyyoota ati itti jireenya jibbitu, guyyoota itti jireenyi sitti hadhaan, guyyoota itti wanti hundumtuu sitti dukkanaan keessatti hiriyaa si jajjabeessu, fira si cina dhaabatu, nama harka si qabu qabaadhu.
sagalee waaqayyo kana jedha wal oolchaa walii keessan wal oolchaa boriif wal kaadhaa dhaloota hambifadhu dhaloota mul'ata keessa hirkaafu dhaloota ba'aa keessa hirkaafu dhaloota ergaa keessa hirkaafu namoota kaayyoo keessa hirkaafuudhaan itti fufiinsa isaa xumuran namoota waamicha keessa hirkaafuudhaan itti fufan namoota mul'ata kee itti fufan namoota ergaa kee itti fufan namoota kaayyoo kee itti fufan qabaadhu. Museen biyya lafaa kanarraa gaafa boqote Iyyaasuun itti fufee mul'ata Musee Israa'eliin galmaan ga'e. Mul'ata Musee keessatti isaan adeemsa jalqaban adeemsa Museen isaan jalqabsiise Museen utuu hin xumurin ofii isaatii hin darbe Iyyaasuun garuu saba sana fuudhee galma sanaan ga'e jedha. Phaawulos faa biyya lafaa kanarraa darbuudhaaf gaafa ka'an isaan boodaan nama isaan harkaa fuudhee wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabu Ximotewosiin faa bakka buufatan. Looxis kutaa keenya har'aa keessatti gaafa ba'e ijoollee isaa warra dhaloota itti fufsiisan fudhatee ba'e. Dhaloota hambifadhaa. Nama bor mul'ata keessa harkaa fuudhu hambifadhu. Nama bor kaayyoo keessa harkaa fuudhee itti fufu hambifadhu. Kana qabaachuu si barbaachisa. Midhaan kee bishaan irra ceesisi nama biyya fagoo jiruun ga'ii jedha. Achittis immoo nama 7 yookaan nama 8 fi sirii bara baay'ee booda deebitee in argatta. Bara baay'ee booda deebitee in argatta. Kaayyoo keef mul'ata kee dhalootatti dabarfadhu. Akeeka keef kaayyoo kee sagantaa kee har'a hojjetaa jirtu dhalootatti dabarfadhu. Egaa Waaqayyo oolfadhu siin jedha mul'ata keessa. Lubbuu kee oolfadhu, jireenya kee oolfadhu, mul'ata kee oolfadhu, kaayyoo kee oolfadhu. Namoota tokko tokko wajjin yeroo isaan du'an mul'anni isaanii duukaa du'a. Namoonni tokko tokko biyya lafaa kanarraa yeroo isaan du'an iyyuu mul'anni isaanii itti fufee hojjeta. Sabab isaa namoota mul'ata sana isaan harkaa fuudhee itti fufsiisu hambifataniiru, qopheeffataniiru, kaa'ataniiru. Waldaan kiristiyaanaa dhaloota baroota waggoota dheeraa booda ishee harkaa wangeela fuudhan lallaban oomishachuutu irra jiraata. Geggeessitoonni biyyaa, hojjetoonni mootummaa Waaqayyoo dhaloota mul'ata isaan harkaa fuudhee itti fufsiisu har'a hambifachuutu irra jiraata. Hambifadhaa, dhaloota hambifadhaa. Mul'ata keessaniif kan amanamu, mul'ata keessan fuudhee kan galma ga'u, kaayyoo keessaniif kan dhaabatu, kaayyoo keessan sana kan xumuru dhaloota hambifadhaa. Mul'ata keessa hambifadhu, lubbuu keessa hambifadhu, jireenya keessa baraari du'arraa. Siin jedha Waaqayyo irra sagalee kanaan of baraari, mul'ata kee baraari, jireenya kee baraari, dhaloota kee baraari, egeree kee baraari, biyya kee baraari, sanyii kee baraari. Of oolchi du'arraa. Yaadi Waaqayyo isa kana egaa baroota keessatti kan Waaqayyo ittiin hojii isaa hojjetu, kan Waaqayyo ittiin dhaloota hambifatu, kan Waaqayyo ittiin baroota keessatti yaada garaa isaa raawwatu Waaqayyo baroota keessatti namoota qopheeffatee qaba. Namoota sanaaf iddoo kennu, namoota sana simachuu danda'u, dhaloota sanaaf iddoo kennu, dhaloota sanaa wajjin walii gallee hojjechuu danda'utu nurra jira. Hambifadhaa dhaloota waldaa keessatti, hambifadhaa dhaloota biyya keessatti, hambifadhaa warra mul'ata keessan galmaan ga'an isin harkaa fuudhan. Akka nuyi dhaloota irratti hojjennu, akka nuyi egeree keenya, waa'ee ijoollee keenya yaadnu sagalee Waaqayyo kun nu yaadachiisa. Egaa sagalee kana faana buunee waan gaarii hojjennu, harka wal qabannu, nu duwwaa miti, nu booda Waaqayyo dhaloota qaba. Nu booda Waaqayyo geggeessitoota kan biraa jira. Ana duwwaadha geggeessaan jedhee namni yaadu yoo jiraate dogoggora keessa jirta. Dhaloonni kumaatamaan miliyoonaan yaada Waaqayyoo hojjetan. Saba isaa dura bu'anii geggeessan, geggeessitoonni hooggantoonni jajjaboon Waaqayyo hin kaasa dhaloota keessaa. Isaaniif iddoo kennu.
isaaniin oolfachuu isaaniin gara kaayyoo jalqabneet itti butaa adeemuu danda'utu nurra jiraata. Waaqayyo lubbuu kee oolfadhu, maatii kee oolfadhu, dhaloota kee oolfadhu, mul'ata kee oolfadhu, kaayyoo kee oolfadhu siin jedha Waaqayyo. Ol kaadhu nama guyyaa rakkinaaf, dhaloota hambifadhu, hambaa hambifadhu. Nehemiyaan akkana jedhe gaafa dallaa Yerusaalem ijaaruudhaaf Yerusaalemitti deebi'u. An namundumtunuu booji'amanii biyya kanaa ba'aniiru jedhee yaadan ture, Waaqayyo garuu hambaanuu hambiseera. Waaqayyo garuu kan an wajjin deebise dallaa Yerusaalem ijaaru hambaan hafeera biyya Israa'el keessatti. Dhaloonni hafaniiru kan deebisanii mana qulqullummaa Waaqayyo ijaaran, kan deebisanii dallaa Yerusaalem ijaaran, kan deebisanii Israa'eliin akka sabaatti gad ijaaran. Dhaloonni hafaniiru biyya sana keessatti. Isaanii wajjin ka'ee Yerusaalemin deebisee ijaare Nehemiyaan. Har'as Waaqayyo dhaloota kanaan ijaarsa haaraa ijaaruu barbaada Waaqayyo. Jijjiirama tokko fiduu barbaada Waaqayyo. Isaan kana wajjin walii galee hojjechuu, isaan kana mul'ata keenyatti fiduu danda'u nurra jiraata. Kanaaf Loot maatii isaa oolfatee jira. Dhaloota kana gara mul'ata keetti fidi, mul'ata kees oolchi, dhaloota kanas oolchi. Lammi harka si qabu ol kaadhu. Boriif Waaqayyo nama harka si qabu akkati hambifattu hin barbaada Waaqayyo. Hin kadhanna Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u yaa Gooftaa. Bara baraan eebbifami sagalee kee kanaaf. Yaadi garaa kee ammas nu wajjiniin haa ta'u. Ammas yaa Waaqayyo hubannaa nuuf kenni. Mul'ata nuuf kenni baroota keessatti. Mul'ata keenya badiisarra oolchi. Jireenya keenya badiisa oolchi. Yaa Waaqayyo du'a hamaa nu oolchi. Balaa hamaa nu oolchi. Waan hamaa jireenya mucaa namaa adamsu. Yaa Waaqayyo akka nuyi mul'ata malee jiraannu, akka nuyi kaayyoo malee jiraannu, akka nuyi akeeka kee ala baane jiraannu, akka nuyi yaada kee ala baane jiraannu foorri nu toosisan. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nurraa haa deebi'an. Ani sin kadhadha yaa Waaqayyo mul'ataan kaayyoodhaan hogganamnee yaa Waaqayyo yaada keetiin hogganamnee akka jiraannuuf nu gargaari. Jireenya kaayyoodhaan hogganame, jireenya mul'ataan hogganame, jireenya yaa Waaqayyo akeekaan hogganame, jireenya yaada keen hogganame, jireenya wangeelaan geggeeffamu jiraachuu akka dandeenyuuf ammayyuu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni keen wajjiniin haa ta'u. Bara baraan eebbifamii ulfaadhu. Kiristoos Yesuus Gooftaadhaan. Ameen. Duudaan dubbannee mana tafee haadani lamee warriyyuu ceeraan nama dhosse haalatti hin baasne badhaasoon seentee madaa'o'a fayyiste narraa naman nadartee guyyaa har'aa fi nagoote ragaa isin waaqa takkabdansaa kan dubbanne si dubbisaa siilaan warri dhedhamee maqaa kee namaa fakkame isin waaqa takkabdansaa kan dubbanne si dubbisaa siilaan warri dhedhamee maqaa kee namaa fakkame. Dhugumaan nu si argine galataan afaan bananne. Yeso, 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 yeso. Qalbii kisi jaalateera bobbaa kiyya nataate warra nataate badhaasa kiyya. Qalbii kisi jaalateera bobbaa kiyya nataate warra nataate badhaasa kiyya. Bodan sakiya